Dambalii jaalalaa. Nageenyi keenya kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti sinaa qaqqabu kun qophii dambalii jaalalaati. Qophii dambalii jaalalaa torbaan yeroo kana isiniif dhiyeessinu kunoo mijuu hunda guuttannee istiidiyootti argamnee jirra. Isin filannoo keessan OBN taasifachuudhaan nu dhaggeeffadhaa. Yaada yoo qabaattaniif ammoo toorota bilbila keenya 02211000860 fi 02211000861 bilbilaa nu biraan ga'a. Akkasumas karaa ergaa gabaabaa 8330 fayyadamuu dandeessu. Karaa iimeelii fi lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaatiin nu erguu yoo barbaaddanis djobsikebeki@gmail.com karaa iimeelii keenya akkasumas 2919 lakkoofsa saanduqa poostaa keenya isin ittiin xalayaa walaloo jaalala irratti ittiin ergadhaa jettan ittiin nu biraan gaachuu dandeessanidha. Lakkisaa anoo qaamaan hin dhufee qophii dambalii jaalalaa irratti hirmaadhaa jechuu warri barbaadan akkasumas ammoo an qaamaan dhufeen hin xalayaa kosa haa ta'u walaloo koo fideen isinitti kennadhaa warreen jettaniif aadaamaa OBN ni jirra. Maarree karaa toorota kanaa nurraa hin hafiinaa yaada keessanis nurraa hin qusatinaa isiniin jecha qophii dambalii jaalalaa kanarraa sirbaan eegalla. Sirbi nuti har'a qophii dambalii jaalalaa irratti isin affeerree eegallaa jenne kunooti isinis sirbaan bohaaraa isiniin jenna. Yeroo sirbaan bohaartan kanatti ammoo ofii keessanis walaloo xalayaa yoo qabaattan bareechatanii karaalee nuti isiniif eerre kanaan ergachuu dandeessu isiniin jecha Nimoona Naggasaaf obsiif leetu qophicha isiniif dhiyeessa. Maarree sirbi kunootiin waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee qophiin dambalii jaalalaa ni eegale malee hin xumuramne. Maarree kanattaansuudhaan ammoo jechoonni akka waa'ee jaalalaa haasaanitti tartiiba qabatanii na dabarsaa jechaa jiru. Jechuun koos walaloo. Eeyyeen mijuu walaloo nuti qophii dambalii jaalalaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessuudhaaf qindeeffannes kunooti. Isinis bakkuma jirtan mararraatee karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa yookaas iimeelii keenya fayyadamtanii yoo hin taane ammoo qaamaanis dhuftanii nutti kennachuu dandeessu isiniin jenna. Walaloon har'aaf qindeeffanne garuu kunooti. Nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Meeyaati isa kamii eenyu jedhee si waamu eenyuun si moggaasu eenyudhas jedhee biyyatti siif himu qabata keen dhabee bakka hunda deeme eenyummaa keen dhabee karaa hunda deeme siin adda baafachuuf hedduu dhandhama'e bakkan ga'a jedhee hiyyaanni mara ga'e garuu sin ergan eenyummaa kee sirri maaliif hin beekamtu maaf taata buburri yoom nam tokko taatee anatti beekamta sin wallaaleen dhugaa bifti kee kun maali mee miillaa fuula kee wal biratti ilaali isa kamtu miila kamtummoo mataadha isa kamtu fuulaa kamtummoo harkadha addanaaf hin ba'u kee kun na dhibaadha maqaa akka argattuuf fuula keen barbaada eenyummaa kee beekuuf ciisee ka'een aada anaan kan na dhibu akka yaada kootti mee eessatu miilaa eessatummoo sammuu si biratti ishee kamtu leenca kamtummoo adurree haalaa fakkaataan kee natti ta'een burre ilaalchi kee cimaa hedduuma ulfaata yoo barbaadde adurreen ati leencaa jetta yookaanis leencaan ati adurree jetta mee maaliin beekamtaa kamtu adurreedha kamtu summoo leenca maal gaaffiin akkanaa deebiinsaas buburree ol baasee gabbaasee taa'ee sitti yaadeen awwaa'ee keen barre yeroo si ilaalan kaleessa ijoollee har'a maanguddoomta osoo hin guddatiin har'uma dulloomta anaa waa'een kan kee hedduu na rakkisa anaa waa'een kan kee hedduu na dhiphisa gaaffii waa'ee keetiif gara kootti dhufus mee maaliin deebisa akki kee wal xaxaa haalli kee sulfaataa haalaaf amalli kee biftii fi eenyummaan kee waa hunda fakkaatta adda namaan ba'u ilaalchi kee martuu wal fakkaataa kan ala kee ilaalanii keessa kee tilmaamu duubaan si ilaalaniitti keessa keetti waamu mee si haa ga'uuti waa hunda fakkaachuun isee kan kee beeki mee addas baafadha isa kan kee ta'een kan keetiin jiraadha isa kan saaniitii isaanumaaf dhiisi isa kan ishee ta'es isheedhumaaf dhiisi kan keen jiraadhuutii mee na boqochiisi malee hunda ol fakkeessitee waliinis margitee dheebuu jaalalaatiin anaan hin ajjeesin ofii keessa akkanaan ofii hin balleessin ofiis akkanumaan mee of hin balleessin. Meenyuun siin jedhee isa kamiin si waamu waa'ee jaalala kee isa kamiin tilmaamu jecha gaalee godhee gaalee ni majaaree jaalala kee kan ibsu mee kamtu jiraree
utuun ibsa jedhees jechoota tarreessee bakkiyyuu nan ga'u hin fixu barreessee bidiruu jaalalaan gara kotti maltee lash gootee laphee koo onnee keessa galtee jaalalaan waraantee walakkaa onnee koo si malee hin yaadu fudhatte qalbii koo yoon sirraa fagaadhee ooleen bula gabuu jiraachuun koo har'aa si malee kan qabu wanti hafeen jiru buusaan qaama kootii waajjira onnee kootiif taatee jirta mootii argaan kennaaf soora na quubsanaan garaa hundaan na boojite qaama koo waan maraa taa'een jaalala keef barreessa qubee koo akkas si jaalladhus ni beekta lubee koo madaa onnee koorraa jaalalaan wal'aantee macca danuu keessaa mul'atta naxxaantee si arguun naaf qoricha nagaa irraa hafaa ati hundaa kootii fedhii koo hangafaa ashaaraa onnee koo ta'eera faanni kee akka bidda saafaa na guba yaanni kee dhidhiibda caba koo yaadaan na sukkuumaa ogeetti jaalalaa kennaa harka uumaa dhibee jaalala koofsiif naaf ta'e dawaa safartuu jiruu koo yuunitii waltawaa si arguufan sussuka bariima obboroo fuulduraan si dhabeen nan dhufa karaa boroo onneen akka abbaa goota kaayyoon jorroo sin jaalladamma koo yaa sabboontuu horroo gartuuleen dhiiga koo otoo qoratame inni dor'oo ture sitti jijjiirame jedhee tana saassa ofittan gunguma du'a yoo ta'e illee addan baanu gonkuma ati naaf simboo koo dhafaaya miidhagina koo hidda onnee kootii raabsituu dhiiga koo gaaddisa jaalala kee jalattan boqodhaa sobeessiin sossobu dhugaan sin jaalladhaa mee natti himadhu maaluma siif ta'u nadhii koo siin jedhus garaa koo nan ga'u burtukaana koo loomiitu maal kaan baddeessaa dhuunfaa koo si godheessiif wareegan baasaa lo'een dhufa damma koo qal'oo mudhiin migiraa fincaan guutee nan dhowwu daakeen dhufa si biraa keessi koo bitamee ammasiif buleera qabdii koo si godheensiif hidha qubeelaa. Saayoo urgooytu yaamii jaalalaa wareeginsi fayyaa gurra kan koo jalaa. Jechoonni qindaa'anii tartiibeffamanii akka jaalala urgaanitti kan qindeeffannee mijuu walaloo dhaggeeffannee deebinee dhufnee jirra. Yeroo walaloo dhaggeeffattan hedduun keessan teessanii dandeettii walaloo keessanii sammuu keessan keessatti akkasiin qoraa jirtan abdiin qaba. Maarree kan sammuu keessan keessatti ittiin wal'aansoo qabaa jirtan kana gad baasaatii gara waraqaarratti jijjiiraa. Galmeessaa barreessaati kaawwadhaa guyyaa tokko karaa qophii dambalii jaalalaa dabarfachuu dandeessu yoo hin taane ammoo yeroo biraa akka yaadannootti dubbifachuu dandeessu waan amma keessa jirtan kana bifa walaloodhaan barreessatanii yoo keewwattan boorammoo yaadannoo ta'ee guyyaa isin irra teessanii barreessitan kana isin yaadachiisuu waan maluuf jireenyuma kamiifi yoo ta'e wanta keessa jiran tokkommoo barreessanii yookaan gaariidhamti rinimoon. Eeyyeen maarree isinis miira isinitti dhaga'ame biyya nama akkasumas waan jaallattaniif barreessaa yaadannoos ol kaawwadhaa. Yoo isinitti tole immoo gara keenyatti qaarifadhaa isiniin jenna. Akkas isiniin jechaa itti aansinee kan nuti isiniif dhiyeessuudhaaf qindeeffannee jirru ammoo kanuma isin nuuf ergitan deebisnee babbareechinee mi'eessinee isiniif dhiyeessuuf deemna. Innis xalayaa har'aaf dabaree argatedha. Xalayaaleen har'aaf dabaree argatan kunootii bakkuma jirtanitti OBN waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Waa'ee keef jechatu naanqata waa'ee kee dubbadhee fixuufis hedduu natti cima jechuun koo olmaa kee dubbadheen nan muraasessaa yookaanis ammoo nan xumuraa yoon jedhe waan hin fakkaannedha garuu ammoo hanguma yeroo qabu waan muraasa dubbadheen olmaati naaf oolte isa yoomuu dubbatamee hasaames goolabamuu hin dandeenye xinnoo afuurfadhaa jedheen nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa kan onnee koo onnee keerraa citte kan eenyummaa koo eenyummaa kennaa kennamteerraa kan maddite nagaan koo jaalalaa bakkatti jirtutti si haa qaqqabdu ati akkamnaaf jirta nagaa keetii jiruun akkamsitti jira ani waaqaaf haa galatuuti nagaa kooti ati waan siif ta'u maraa anaaf jettee dhabdee anaan jireenya gaarii akkan jiraadhuuf oolmaa naaf oolteetta waaqaa gaditti oolmaa kan keen anis kunoo nama jireenya bareedaa qabaatu ta'een jiraachaa jira oolee bulee jiruun jiraadhu keessatti waa'ee kee yaaduu oolmaati naaf oolte tilmaamuu yooman oolmaa hedduu ati naaf oolte keessaa waan muraasa waan garaan keetti gammadu siif hojjedhee si gammachiisaa isa jedhu yaaduurraan kan hafe anumaa yaaddoon qabu harmeeku nama hedduutu nama jaallata garuu jaalala akka kan keen jiru haadha hedduutus jira garuu haata akka kee takkaa jirtii jedhee yaadu maaliif yoo jettee isa tanaaf jettee waa hunda dhabde isatti anaaf jettee waan siif malu hundumaa dabarsitee anaaf laattu tokkittii lubbuu kee isa qabduyyuu otoo naaf hin mararfatiin isatti naaf laattee ana nama taasiste yoomuu dubbadhee muraasessu maal kana qofaa erganaan dachee kana irratti fiddees gidiraasitti dhufu hundumaa dandeessee obsaan dabarsitee takkaayyuu fuulli koo akka hin jijjiiramneef oolmaan ati naaf oolte
kan lakkaa'amee xumuramuu danda'u miti. Ati dhugumaanuu harmeedha. Harmee harma dachaa kan harmee jedhanii si waamuun iyyuu siif hin malle. Garuu ammoo maqaa harmee jedhurraan kan hafe waan si ibsaa jedhee yaadu waan hedduu buusee baasee siinaaf ibsaa jedhee kana yaadu harmee koo tokkittii koo kan jedhu naddeetti jechan arganneef malee ni yaadatta laata harmee koo isa baraa waa tokkoyyuu hin qabne anaaf jettee gola namaa keessa gugguuftee uffata namaa miiccitee xinnaaf guddaadhaan ifatamtee anaan nama taasistee san ati isheen daa'imadhaa waan kana yaadattuu jechuu dandeessa. Anaan garuu akka waan barreessanii fuuldura koo kaa'anitti innati naaf dararamte yoomuu na keessaa dubbata nan yaadadhas yeroo waa isaa yaadu waaqa irraa jireenya gaarii anaafis ta'e siif laateen galateeffachaa oolmaa kiyyooman deebisaa jedheen dhiphadha. Deesseetii ati waan hunda taatee anaaf ammoo jireenya bareedaa laatteetta waaqaaf haa galatuutii atis dhiphuu kaleessaa keessatti nafne hojjettee jijjiiramtee jireenya gaariirra jirta yoo jiraate wanti na yaaddeessu qofaa kee ta'uu keeti. Anis halaala taa'ee atis ammoo halaala teessee mucaa koo jechaa anis aayyoo koo jechaa wal yaadaa jiraachaa jirra. Egaan harmee koo kan jiru yoomiyyuu wal arga. Egaan harmee koo wanta sin jedhu yoo jiraate wanti hin darbamne hin jiru. Kaleessaa waan hedduu taatee jireenya irra jiraachaa jirtu kanaaf geessee jirta. Anaanis nama irraa na taasistee jirta. Garuu ammoo harmee koo kan amma na yaaddeessu yoo jiraate qofummaa kan keeti. Anis sababa hojiitiin sirraa fagaadhee waa'ee kee yaadaa bilbilaan ammoo amma si gaafachaa akkamitti ooltee bultee kee yaaddaa jiraachaan jira. Wanta sin jedhu yoo jiraate qofaa ta'uun kee homaa miti. Guyyaa tokko wal agarra ta'a. Hangasittuu dhibee addunyaa kana yaaddessirraa of eegi. Hogguuyyuu hojii hojjettee jiraattu keessatti of eeggannoo cimsi. Kan du'eet wal dhaba malee kan ture wal argaa akkuma jedhamu anis turees arguun koo nafu. Hangasittuu bakkuma jirtutti nagaan naaf jiraadhu. Qofummaa kees obsi. Hanga waaqni dhibee addunyaa kana yaaddesse anaaf siitii waggaa hedduu wal dheebotee wal arguuf ka'es walirraa fageesse kana vaayirasii koronaa biyya keenya irraa balleessee anis dhufee ija kee argutti nagaan naaf jiraadhu. Ana mucaa kee kanatti waa hedduutti taatee guddistee har'a ammoo sababa hojiif sirraa fagaattee jirtu ana Raa'el Tarrafaati. Afrikaa kibbaarraa haadha koo kanan hedduu jaalladhu waan hundaa koo taatee kan na guddiste magaalaa Gimbiitti kan argamtu dabalee baay'isaatiif nagaan naaf jiraadhu. Rakkattu si rabbii jira beeloftuu sobsii taa'ii. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa hafuura na baafachiisaa har'atuman qophiin eegaliin yoon hafuura baafadhu sekonduma hafuurri na keessaa yaatu kanaaf sammuun koo amma akka boqottoo doo argitan. Yeroo hundumaa mata duree koo godhadhee kanan yaadutu boqonnaa na dhorkate. Akkuma namaan jaalallee na qabee jennaan jaalladhe osoon ittiin himiin hedduun ture. Garuu guyyaarraan odeeffannoo waa'ee ishee tasa osoon dhaga'iin hin oolu. Yooma ishee waa bituuf manaa gad baatellee bilbilanii dabartee mamma naan jedhu. Yeroo hedduu immoo qofaa waan hin deemneef yeroo isheen haadha ishee duukaa deemtu bilbilanii kunoo sii dhangala'aa jirti magaala keessaa ayyoo ishee waliin jedhanii natti himu. Hiriyaa qabaachuu dhabuu ishee adda baasuuf jedhee yeroo baay'ee natti fudhatee ture. Akka isheen hiriyaa hin qabne ergan adda baafadhee booda gaaffii jaalalaa dhiyeessuu waan narra jiruuf nagaa gaafachuun eegale. Odeeffannoo waa'ee koo guutummaan himeefiin waa'ee ishee waan tokko ishee gaafadheen erga walitti dhufeenyi keenya cimee gaaffii jaalalaan dhiyeesseef. Gaaffii jaalalaa ni dhiyeesseef jaalala hiriyyummaa waliin jiraatan osoo hin taane wal dhuunfatanii gaa'ela uummatanii waliin jiraachuuf malee hiriyyummaa turee booda firiinsaa jijjiiramuu danda'uun turre. Dhugaa dubbachuu fi fageenya kiiloomeetira 400 ol irratti jaallachaa jira. Namaaf amanuun ulfaachuu mala. Dhugaa dubbachuuf garuu angaraa makorraan ishee jaalladhe. Isuma dhugaa. Isheettiin himu malee guyyaarraan suura ishee ilaalaan oola. Hammuma waa'ee ishee dhaga'uuf suura ishee ilaalaa turuun ammoo jaalallee ani isheef qabu daran dabala. Naamusni ishee naasaa bilbilaanis ta'e miidiyaa hawaasaa yeroo xabannu agarsiiftu immoo hedduu akkan jaalala isheetiif kufu na taasiseera. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti nama akkanatti amala gaarii qabu argachuun baay'ee rakkisaadha. Keessattuu safeeffattuu intala akkasii ammoo barbaadaanuun argu. Kun hundi walitti ida'amee akkan isheef jilgeenfadhu na taasisani. Garuu maal godhugaa? Anatu jaallate malee isheen jaalala koof tole jechuu didde. Ani hiriyaa qabaa naan jetti. Dhugaa akkanatti yeroon itti garaa bal'adhee beekuu jira jedheen beeku. Ani dafee waanan aaruuf waan tokko nama gaafadhe namni sun na dinnaan takkaa irra deebi'ee ittiin kaasu. Garuu
intala burtukaana fakkaattu kana kadhadhee dhiisuun dadhabe. Inuma hammuma isheen jaalala koo simachuu didaa deemtu ani immoo jaalalli koo dabalaa deeme. Amma immoo yeroon ilaaluu deddeebi'ee gaaffii kana isheef dhiyeessuun anumaanuu na nuffisiise. Yoona kana isheen immoo hammam akka isheen nuffituun beeku. Osoo mana jaallattee yoo gaaffiitiin waan isheen nuffisiiseef osoo tolee jechuu barbaaddee yoo diduu dandeessii jedhee yaade. Gaaffii kana of keessatti ukkaamsuuf yaalaan ture. Garuu baay'ee miidhamaan jira. Ishee dubbisnaan nagaatti aanee kanan kaasuuf gaaffii jaalalaati. Kanan godhuu jedheen dadhabe. Boodarraa kana hundarraa of qusachuu kanan danda'u yooman ishee faana dubbii dhiisedhaa jedheen murteesse. Ishee faana dubbii dhiisuuf murteessees garuu immoo nan dadhaba. Waanan godhu gaafan dhabuun maaliif karaa dambalii jaalalaa kanaa yeroo xumuraaf ittiin himadhu jedhee yaadeen xalayaa kana barreessutti gartaa'e. Kiyyuu qophii dambalii jaalalaa akkatti dhaggeeffattu abdiin qaba. Maaloo adaraa waan tokko akkatti naaf beektuun barbaada. Gaaffii jaalalaa kuulanii sararanii gaafachuun beeku hin danda'us. Waan hin jirre sitti odeessees yaada kee fannisuu hin danda'u. Kanan danda'u yoo jiraatti jaalala dhugaan laphee korraa akkan si jaalladhu sitti himuu qofadha. Kana qofa akkanaaf beektuun barbaada. Tarii walirraa fagaannee waan jirruuf jaalala ani siin jaalladhaa siin jedhu kun baacoo sitti fakkaachuu mala. Garuu an baacaan jiru. Dhuguma kun siif hima. Dhuguma kun si jaalladhas. Waan tokkollee si sobaa hin jiru. Na amani. Waliin jiraannee ilmaan horannee jireenya gaarii akka jiraachuu dandeenyuun abjoodhaani. Har'a si jaalladhee boru yaada jijjiiruuf jedhee miti. Dhuguma amma dhumaattis jaallachuufani. Waan hedduu isaa bilbilaanis sitti himeera. Miidiyaa hawaasaatiinis baay'ee haasofneerra. Amma kanarra waan tokkollee siin jechuun barbaadu. Garuu waan tokko akka waadanaaf galtuun barbaada. Ani guyyaa xalayaa kana siif barreessee xalayaan kun qilleensarra oolee kaasee gaaffii jaalalaa siif hin dhiyeessu. Ati garuu dhuguma yoo nan jaallattu taate xalayaa kana akkuma dhageesseen callisii madhiisi. Yoo dhugaa na jaallattee jireenya kee borii na faana dabarsuuf fedha qabaatte immoo akkuma qophichi dhumeen naaf bilbili. Naaf bilbiluu keetiin mallattoo na jaallachuu kee na beeksisi. Akka tasaa bilbilisiif mijachuu yoo baate ammoo dhagayeeraa yookaan dhaggeeffadheeraa jedhii karaa miidiyaa hawaasaa ergaa naaf barreessi. Yoos anuu akkati na jaallattuun adda baafadha. Yoo hin taane ammoo callisii madhiisi. Anis garaa kukutadheen dhiisa. Anadha daraqii kee Adaamaarraa Kiyyuudhaaf bakka jirtutti. Golleewwan arfan Oromiyaa irraatii warreen qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaa jirtan anis qophii dambalii jaalalaa irratti hirmaadhaa yoo jettan akkasumas ammoo yaadan qabaa yaada koo qophii dambalii jaalalaa irratti dhiyeessuun barbaada. Warreen qophii dambalii jaalalaa dhiyeessan osoo kanatti nuuf dabalanii kan ammoo osoo irraatii hir'isanii jettanii yaadaa jirtu yoo taatan yeroo yoon fudhatinaa duwwaa 2211 duwwaa 860 fi 861 irratti bilbilaatii yaada keessan nuuf kennaa. Warreen ammoo bilbilli biizii isin jalaatii ta'ee bilbiltanii nu argachuu dadhabdan 830 karaa ergaa gabaabaa barreessitanii yoo nuuf ergitan nu qaqqaba. Nuti ammoo barreeffama keessan dubbisnee wanta isin itti guutaa jettan itti guunna. Wantoota isin irraa hir'isaa jettan ammoo ni hir'isna. Maarree warreen xalayyaan qabaa kan dhaggeeffattoota bohaarsu bashannansiisu akkasumas nama jaalladhutti dubbatachuun barbaadaa jettaniif ammoo djobsikebeki@gmail.com karaa iimeelii keenya 2919 lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaatii kallattii makanan gara keenyatti xalayyaaf walaloo qaarifachuu dandeessu. Kan arraaf qindeeffannee garuu asuma irratti goolabuuf deemna. Hordoftoota keenya isinis qophii dambalii jaalalaa ammaatti waan dhaggeeffachaa turtaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Qopheessuudhaan isiniif dhiyeessaa si waliin kan turre Animoona Naggasaa fi Obsiifilee turre. Abdusalaam Muhammad ammoo qophii dambalii jaalalaa irra isiniif dhiyaate kana ni gulaale. Torbee qophii babbareedoo bohaarsoo qabannee hanga deebinutti nagaatti. Dambalii jaalalaa.